Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 22 kaasee akka jedha maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Abbaan isaa garuu ergamtoota isaatiin dafaatii uffata isa keessaa caalu fidaatii itti uffisaa. Amartii warqees quba isaatti kaa'i. Kophees miila isaatti kaa'aa. Tuntunicha isa coomaa sana fidaatii qalaa. Hin nyaannaa hin gammannaas. Ilmi koo kun du'ee dhuma ture. Deebi'ee jiraate. Badee ture hin argames jedhee hundumti isaaniis itti gammadanii. Sagalee keedhaan gabaabaatti isinitti dubbadhaa. Sitti jijjiiraman jedha. Ameen. Natti jijjiiramaa jedha. Bara duwwaa miti barana jireenya keessatti jijjiirama. Namatti otoo hin taane eega sitti jijjiirame ollaa keetti jijjiirama kee arga namni. Simatti gadi jijjiirame atoo akkamitti natti jijjiirame akkamitti akkas ta'etu matettuuti inni birta kee inni si bukkee taa'u immoo sitti jijjiirame sittii siin jedha. Ameen. Sitti geeddarameera sitti jijjiirameera waan isaan beeku malee sagalee isaa miti siin jedha. Ameen jedha. Nama si bukkee jiru qabiitii waan isaan beeku malee sagalee isaa miti jedhin. Sitti jijjiirameera jedhin. Sitti geeddarameera jedhin. Namootatu waa'ee keef gaaffii kaasa. Ameen jedha. Sitti jijjiirameera sagalee jedhu lallaba ganama kana isinitti dubbadhaan nan lallaba waan ta'eef sagalee Waaqayyooni. Kana iddoo kanatti wangeela Luqaas boqonnaa 15 kana keessatti yoo agartanii seenaa isaa background isaa deebisee dubbadhu. Boqonnaa 15 kana keessatti yoo agartan wantoota sadii agartu. Tokkoffaa irratti waa'ee hoolaa badee argina. Lammaffaa irratti immoo fakkeenya meetii badee argina. Sadaffaa irratti immoo ilma badee argame argina. Wantoonni kun sadan hin badan. Garuu wantoota warra badanii argaman kana sadan isaanii ilaalla. Waa'ee hoolaa badee argame sana boqonnaa 15 lakkoo jalqabaatii kaasee waa'ee hoolaa badee argame sana ilaalla. Isaa kaastanii lakkoomsa 8 kaatanii ilaaltan immoo waa'ee meetii badee argame argina. Kanaaf iddoo kana keessatti yoo agarra sagalee Waaqayyoo lakkoomsa 1 kaasee immoo fakkeenya waa'ee ilma badee argame argina. Sadanuun isaanii hin badan. Sadanuun isaanii iddoo kanatti wantoota badan, wantoota iddoo gadhiisan, wantoota bakka gadhiisan agarra. Garuu wanti nama dhibu lakkoofsa 8 irratti yoo laaltanii waa'ee dubartatti waa'ee meetii badee kana gaafa laaltan wantooti kana lamaan irraa waa'ee hoolaa badee fi waa'ee namicha badee kana yoo agartanii fi lakkoofsa 8 irra kan jiru wanti adda isa godhu waa'ee meetii badee argame kana agarra. Dubartii tokkotu meetii 10 qabdi turtee jedha. Dubartiin kun meetii 10 qabdi. Meetii 10 kana keessaa tokko jalaa badee jedha. Eessa badee wattan waa sadiitti iddoo kanatti kan agartan tokko dukkana keessa badee lammaffaa kosii keessa badee sadaffaa mana keessa badee tokko dukkana keessa lammaffaa kosii keessa sadaffaa immoo mana keessa badee ilaala bakkeetti badee utuu hin taane wantoonni kun sadan isaanii mana keessa badan. Warqee meetii 10 qabdi. Meetiin ishee kun maal ta'e dukkana keessa bade ifatu hin jiru iddootti meetiin ishee bade kun ifatu hin jiru dukkana ture jedha. Isa booddee immoo dukkana kana keessa immoo meetiin kun kan bade kosii keessatti bade jedha. Mana keessatti kosii keessatti bade jedha. Sadaffaa mana keessa bade jedha. Bakkee badeetu hin taane yeroo baay'ee rakkina guddaa kan qabu yeroo baay'ee miidhaa guddaa kan qabu waan keessaa badeetu hin taane waan keessa badeedha. Wanti keessaa badee rakkina qabu wanti keessa badee garuu rakkina qaba. Wanta keessaa badee hin barbaadda wanta keessa badee lafatti barbaaddu hin qabdu. Wanti keessaa badee hir'uusaa sitti dhaga'ama. Wanti keessa badee garuu hir'uusaa sitti dhaga'amu. Jiraachuusaa agarta garuu keessaa badeera. Maqaa Yesuus hin barana keessa badeetu hin taane ulfina Waaqayyootiin mul'attee argamtaati. Iyyaate ameen jedhaa. Kanaaf dubartii kana keessa harkatti beetii kana sadantu gaafa badanii dukkana keessa baddee jedha. Dukkana keessa jalaa badee jedha. Gaafa dukkana keessa meetiin kun jalaa badee ifan qabu iddootti meetiin kun jalaa bade argachuu hin dandeenye waan jalaa badeef dukkana waan tureef ibsaa waan jirreef isinumti jireenya keessan keessatti gaafa laaltan waa isin harkaa gaafa ba'u dukkana keessa gaafa isin harkaa waa badu yookaan moobaayilii qabsiifattu yookaan ibsaa barbaaddu waan badeessan argachuu hin dandeessan maal waan ta'eef waan dukkanaa argamuu hin danda'u dukkana keessa waan ta'eef. Kanaaf dukkana keessa waan bade kan argachuudhaaf yagitti wanti dukkana kana ibsu jiraachuun dirqama. Wanti dukkana kana ibsu akka waan bade sana argattuuf wanti dukkana sana ibsu jiraachuun dirqama. Waa tokko sitti sagalee kan laabadee ganama kana wanti jalaa bade deebi'ee sii gala. Iyyaa tirkasa mirgaal kaasaa wanti na jalaa bade deebi'ee naa galadha. Jedhaa fudhatti raajaa wanti na jalaa badee jedha. Deebi'ee naa argamaa jedha. Waajjira keessaa ta'u mana keessaa ta'u waan jalaa bade deebi'ee sii gala. Karaa kamiin waan jalaa bade mislaachoositti ganama kana deebi'ee sii gala.
awaajiitu baa waan ta'eef sirkaa bade yoo ta'e si jalaa bade yoo ta'e ganama kanaa kaasee misiraachoo sagalee kanaan jireenya kee keessaa mana kee keessaa wanti bade deebi'ee si argama. Keessa mirgaal kaasaa wanti na jalaa badee jedha. Barana deebi'ee naa galaadha. Jedha wanti jalaa miliqee jedha. Barana naaf argamaa jedha. Haake mirgaal kaasi nama mana kanaa wanti mana kee jalaa bade wanti jireenya kee jalaa bade deebi'ee siif haa galu. Wanti otu overkaa dhabdee sirkaa badee karaa isaa wallaaltee daandii isaa wallaaltee eessa akka dhattee isaa akka wallaaltee sirka jira bakka garuu hin jiru kan si jalaa bade misiraachoo ganama kanaa kaasee waajiin beera deebi'ee sii gala. Ganama kanaa kaasee sagaleen dhufeera deebi'ee sii gala. Nama tokkoof ganama kanaa kaasee waan si jalaa bade ofii isaatiin deebi'ee sii gala. Waan si jalaa miliqu ofii isaatiin deebi'ee sii dhufa. Kanaaf ishee jalaa badeera waan ta'eef waan gootu gaafa wallaaltu lammaffaa immoo kosii keessa bade iddoo ta'utti bade tuun taane kosii keessa badeedha. Iddoo ta'utti tuun taane kosii keessa jalaa bade. Sadaffaa immoo maal ta'e mana keessa badee jedha. Kan hundumaaf teessee otuu ishee yaaddu agarra waan jalaa bade kana argachuudhaaf yaadii guddaa goote. Waa'ee Yesuus fakkeenyaaf sagalee kana dubbata fakkeenyaan dubbata. Waa'ee warra badanii dukkana keessa badanii warra iddoon taanetti badanii dubbata. Ibnisu Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf warra badan barbaaduuf kan dhufe immoo ilma Waaqayyoo isa jiraataadha. Ameen jedha. Kana gadiitti kana gartan namicha badii argame kana namicha badii qabeenyaa isaa fudhatee waan abbaan isaa qabu fudhatee abbaa isaatiin waan qabu naa kenni qabeenyaa koo naa kenni jedhee hiratee badee gara. Qabeenyaa isaa fudhatee hin bade maatii isaa gadhiisee abbaa isaa gadhiisee qeesaa gadhiisee hin bade dhaqee jireenya biraa jalqabe hojii biraa jalqabe dhaqee deemsa biraa shaakala biraa keessa seene maal waan ta'eef waanuma qaba abbaan isaa isaaf kennee jennaan fudhatee bahe eega fudhatee bahe dhaqee eessa dhaqe jedha achi gara moggaatti bahee namoota warra booyyee tiksanii wajjin jiraachuu jalqabee jedha warra booyyee eeganii booyyee tiksanii wajjin jiraachuu jalqabee achitti waan qabu hundumaa maal godhe jedha of harkaa fixee jedha waan qabu hundumaa of harkaa fixee garuu waa tokko yaade namicha kana baay'ee man kan jaalladhu baay'ee kan itti gammadu baduusaa beekee waa tokko yaade sokkuusaa beekee waa tokko yaade waan qabu erga fixee jireenya isaa keessatti yaalii geggeeffatu ofii isaatiin waan danda'u ofii isaatiin gochuu waan danda'u erga fixee booddee waan gochuu hin dandeenye tokkoof immoo isa gochuu danda'u waaqarraa taa'ee yaadati. Ameen haleluuyaa. Waan itti gootu tokko yoo jiru garuu waan si hojjetameen ganama kanaa kaasee dhimmi kee haaraa sii ta'a. Iyyaate ameen jedhaa. Waan gochuu dandeessu latuun taane waan itti gochuu dandeenyeen ganama kanaa kaasee dhimmi kee du'e lafaa sii ka'a. Ilaala. Erga waan qabu hundumaa qabeenyaa abbaa isaatii kan erga fixee booddee kumaaraatti iddoon taanetti qabeenyaa isaa kan erga fixee booddee abbaa isaatiin maal jedhe uufuma ba'aa dadhabee taa'etu maal jedhe abbaa isaatiin waan qabu naa kenni gahee koo naa kenni jedhe kottu ganama kanaa kaasee mana abbaa keessii wayyaa. Iyyaate ameen jedhaame jedhaa mana abbaa koo naa wayyaa jedhaa harka abbaa koo naa wayyaa jedhaa wanti abbaan koo naa kenne gaadha jedhaa. Waa tokko abbaa foonii miti abbaan kee itti waaqeffatu kun gaadha wanti haaraa abbaan kee garuu of harkaa qaba. Nama si bukkee jabeessi qabiti ganama kana haa jedhin mana abbaa kee keessaa jedhin waan haaraa sii ta'a jedhin jedhi waan haaraa fudhattee baataa jedhin waan barbaadu fudhattee baataa jedhin nama amanteef ganama kanaa kaasee mana abbaa kee keessaa waan barbaadu sii ta'a. Mana abbaa kee keessaa ganama kanaa kaatee waan dhabde waan haaraa fudhattee baataan jedhan. Haleluuyaa. Mbeka namoota lamatti wayyaa jijjiiramaa jira. Iyyaate ameen jedhaa. Namoota lamatti wayyaatu geddaramaa jira. Harki tokko gubaa'ee kana seeneera ani mbeeku namoota baay'ee waaqoo jijjiiramsa haaraa labseera. Saakatoo jeelaa baadiyyaa iyyaati jijjiiramsa naa taa'edha. Jedha waan haaraan naa ta'a jedha. Jedha waan haaraan naa ta'a jedha. Jedha waan haaraan naa ta'a jedha. Hin amantaa. Hin amantaa. Tajaajila kee waan haaraa ta'a. Jireenya kee waan haaraa ta'a. Bara kee waan haaraa ta'a. Mana kee waan haaraa ta'a. Guyyaa radhaabbeen guyyaa borii keetti raaja har'a markaa dhabdee gadi boru waan haaraa baatee gadi baatu. Kaatoo jeelaa baadiyyaa amma sirka kan jiru gaafa gadi baatu garuu waan haaraa sii ta'a. Amma duwwaadhaa gaafa gadi baatu garuu ilaasa waaqayyoo jedhe ilaasa waaqayyoo mana kootti dubbatu ilaasa waaqayyoo jireenya kootti taasise ilaasa waaqayyoo naan jedhe namoonni waa'ee kee dinqisiifatu ganama kanaa kaasee waan haaraa sii ta'a. Keessarraasaa waan haaraa na argatana. Jedhaa. Jedhaa. Maaltu beeka waa tokko siibaa waan haaraa sii argatu. Waan haaraa sii ta'a. Gaafa dhufte waan haaraa dhufte garuu gaafa gadi baatu waan haaraa sii ta'a. Gaafa dhufte waan haaraa dhufte gaafa gadi baatu waan haaraa sii ta'a. Waan hin jirre dhufte gaafa gadi baatu garuu waan haaraa sii ta'a.
Ergasii booddee namichi kun erga badee booddee taa'ee waan qabu erga fitee booddee booyyee bira taa'u haqee warra booyyee tisutti akka inni koolutti galee ilaameenaan waan hin qabu hundumaa farkaa fiteera jireenyi koo duwwaa ta'eera manni koo duwwaa ta'eera waan hin godhu wallaalee maatii koo raadda baheera naan booyyee tisuutti galee naan booyyee bukkee tisuu taa'uu isaan na dhiba miti isaan wanta booyyee nyaatu taa'ee kajeelu na dhiba. Hinjira. Taa'ee wanta booyyee nyaatu kajeelaa jedhama. Taa'ee wanta booyyee nyaatu hin gojomaa jedha. Isuma qola booyyee nyaatu maal gochuu barbaada? Waan nyaatu dhabee gojomaa. Waan nyaatu dhabee kajeela. Ilaalaa asii eebba jira. Asii cooma jira. Asii ulfina jira. Asii kabajaa jira. Yesuus kana. Ameen jedhaa. Abbee sitti tolee sitti badis mana Waaqa keessaa cooma nyaattaati. Ameen. Ishee lafaa cooma duwwaa furii nyaatanii yaadinaa. Coomaan jijjiirame coomaan dabarre mana abbaa kee keessa ulfina haaraatu jira. Iyyaate ameen jedhaa. Ya mana abbaa fi ilaala. Mana abbaa fi moo. Waaw. Harka Waaqayyoo maaltu fakkaata joo? Irree Waaqayyoo maaltu fakkaata? Dhabuu Waaqayyoo duwwaa sirka jiraachuu Waaqayyoo keessa jiraachuu kee maaltu fakkaata? Yoo dhabdee sammaa duwwaa mataatee mana Waaqa jiraattee naan sanaa battee gadi baata. Ameen jedhaa. Maqaama gooftaan kan nama kanaa kaasee namoota biratti si ulfeesseera. Mandaratti si ulfeesseera. Ollaatti si ulfeesseera. Waa'ee nama haasa'utu taate barana waa'ee kee taasa'ama ameen jedhaa. Maqaama gooftaan ulfaattee jiraattaati. Ilaala akka ati callee waddee deemtaa. Maal abbee balummoo sanaa madee jiraatu. Yesuusin isaafoo maa inni maal abbee isaafoo inni gargaarsa qaba. Ati waa tokko hin qabdu. Ati gabuu bultee baata. Ati duwwaa bultee gaata. Inni dhimma qaba. Isaanoo sanii nyaannu kana nyaatanii waan gaarii nyaatu. Waaqumatu diina keetti siin dalgatti godhe. Akkana jedhu. Waaqumatu jireenya kee dalgatti godhe. Akka isaan wal gaafatanii akka isaan cannaqaman godhe. Ameen jettu. Diina keetti bara nama taaboo taatee jiraata. Ameen jedhu. Diina keetti mataa ba'uu taatee jiraata. Waan ollaa kee taa'ee si yaadas waan ollaa kee taa'ee si dhibbite gaafa diba. Maal ati balummoo maal abbaan balummoo kakaleessaa mito barana immoo maal argatee barana walakkee waa ta'eera yookaan baluu waa kenneefi siif garuu homtuu yoo hin taane ulfinni Waaqayyoo duwwaa kee dhosseera. Ulfinni Waaqayyoo qaawwa kee dhosseera. Ulfinni Waaqayyoo mudaa kee kan argamne godheera. Ganama kanaa kaasee namni tokko ulfaattee waa gubaa kana keessaa gadi baata. Iyyaatamee jedhaa. Kesana ko godadi wala rana ta kana makadara. Jada be kenadi wala rana ta kana makadara. Bankin jadu esa jadu karasa mbegu garu wala rasita. Karasita mbegu dandi jadu mbegu garu garu barana gafa kadi batu malaketi wala ara. Jirena keti wala ara. Bulto keti wala ara. Mana keti wala ara. Ela kera te kana mafa tu wala ara fura dera heda. Ina mantu garu. Bibina mandinta. Nama mane Waaqayyo waagoda. Anu battee naansi finta yoo amante gadi waan haaraa kiisi keessa kaataati. Jedha waan haaraa fudheera jedha. Hin agartanii garuu waa jira. Ameen. Akkatti gaafa laadhaan kan ilaaltu miti amantiidhaan kan ilaalina isa kana gaarraa ilaalaa. Ameen. Amantiidhaan amma ishee kana gaarraa gaafa isin kana ilaalaati gaafa hin jedhu sharaa kan ilaalinaa isin sharaa kana gaarraa waa jira. Ameen jedha. Iddoo maan argamne waa'ee kee Waaqayyo waa qaba. Kanaaf akkeedhaati hiixadhaati ani fudhadheera waan haaraadha. Jedhame ani fudhadheera waan haaraadha. Ani fudhadheera waan haaraadha. Ani waati barbaadaa beeku waan ati eegaa beeku waati barbaadu garuu sii ta'eera. Ani waan ati fedhaa beeku anan koon fedha bireeran saafadha eebbaan kan saafadha saamiin kan saafadha guutaan kan saafadha ani kan kooti ati kan keeti itti fedhaatu kan nama kanaa kaasee waan haaraa sii ta'eera. Yela sakatoo jeela baadiyaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin bara keetti rabsera waan haaraa sii ta'eera. Ameen. Ameen. Maaltu beeka gaafa waan haaraa fudhate si jedhu tokko fagoodhaa waa fudhachaa jira. Tokko immoo si waa fudhachaa jira. Tokko immoo waajjira keessaa waa fudhachaa jira. Tokko immoo waldaa keessaa waa fudhachaa jira. Nama maleef garuu sanas haa ta'u kaasa ta'u waan haaraa sii ta'eera. Waan haaraa mana kee seeneera. Jedhaa iyyaati waan haaraa naa ta'eera jedha. Jedha waan haaraa naa ta'eera jedha. Waan mana namaatti agartee bara nama keetti agartaa ameen jedhi. Waan fagootti ilaalaa turte gara nama kanaa kaasee mana keetti agartaa ameen jedhi ka. Baala seekaati yaala boora labadiya. Yeela saakaatoo jee labadiya. Hin soba seetan dhaabbee waan haaraa sii ta'a. Hin soba seetan isitti jijjiirama. Ameen. Otuma si ilaalanii Waaqayyo biyya sitti geddera. Otuma si ilaalanii bara nama Waaqayyo ulfina haaraa si baachisa. Esa kato jela vadila bara se gato jela vadia la bora la vadia. Mbeku Waaqayyo gana makala kana mota bae kabela fakas.
Jireenya namoota baay'ee qabee lafaa kaas. Afaan namoota baay'ee qabee lafaa kaas. Jedhaati ani lafaan kaa'eedhaame. Jedha lafa kaleessaatiin an kaa'eedha. Iddoo silaa sanaan an kaa'eedha. Lafan jibba sana keessaa nan baa'eedha. Waan jibbaa dhufte keessaa misiraachoo deebitee ittiin galtu gaafa asii gadi baatu iddoo haaraa. Waan loloo dhufte jibbaa keetti ilaalaa. Bakka yoo mana siibaa, yoo mana akkas godha, yoo mana dala keessaa baate misiraachoo waldaa obbentoorii seentee baate gaafa gadi baatu iddoon sun geeddarameera. Haata jiila boora diyaa iyyaati natti geeddarameera jedhaa caagoodhaatus. Natti jijjiirameera jedhaa. Amantiin asirratti ilaalaa lafa kaleessaa lafa silaatti hin deebitu. Lafa dibbina irratti hin deebitu. Akkeedhaaf sagalee bakka isa sitti hin tole sana sirra isa fannootiin qaaramuu isaatiin waa si tole maal ta'e sirraa kaaseera. Taakaatorraa lafa diyaa fannoo irratti cinqaaruu isaatiin waan nuti tole maal ta'e nurraa kaaseera. Cirraasa balleesseera. Cirraasa diigeera. Cirraasa buqqiseera. Sasitti tole kana maqaa kaasee fannootiin qaaramuu sirraa kaaseera. Taakaatorraa diyaa jedhaa minarraa kaaseera jedha. Sanatti hin tolle sanaa jedha. Ganama kanaa jedha. Fannootiin qaaramuu isaatiin jedha. Narraa kaaseera jedha. Sanatti hin tolle sanaa jedha. Fannoo tolba'uu isaatiin jedha. Narraa kaaseera jedha. Narraa kaaseera jedha. Ofirraa xaati narraa diigameera jedha. Dhiiga Kiristoosiin mana keerraa diigameera. Jireenya keerraa diigameera. Bultoo keerraa diigameera. Iyyaati narraa diigameera dhaqa. Waati tole kana maqaa sirraa diigeera. Sirraa kaaseera. Fannoo tolba'uu isaatiin. Fannooti cinqaaruu isaatiin. Ofii isaatiin waa cinqaarame miti bira kee baatee cinqaarame. Ala diyaa seekaatorraa laba shila boora laba diyaa. Ela seekaatorraa laba diyaa. Ameen jedha. Ameen. Ofii isaatiin waa miti. Rakkina keenya hundumaa, dhiphina keenya hundumaa, yaaddoo keenya hundumaa, lola keenya hundumaa, dhabuu keenya hundumaa, duwwaa keenya hundumaa fuudhee fannooti. Gaafa bismaaraan harka isaa godhan sanaa rakkina keenya ofitti cinqaaraa jira. Asirraan buutu lammaffaa. Asitti lammaffaa rakkini saba koora jirtu, ilmaan koora jirtu. Jedhee harka isaa kennee miila isaa kennee dhiigi gaafa bu'u itti cinqaareetu maal ta'e isa booddee maal jedhe bakka fannooti cinqaaruu isaatiin waan nuti tole isaan irraa kaaseera jedha. Kaatoo jeelaa baadiyyaa waan nuti tole akka waan hin jirree godheeraa jedha. Iddoodhaa kaaseeraa jedha. Iddoodhaa dhabamsiiseeraa jedha. Heelaa seegaatorraa laa baadiyyaa. Torban kun nama tokkoof torban waan haaraa ta'a. Sitti jijjiirameera. Jabeessi qabee sitti jijjiirameeraa jedheen. Jabeessi sitti jijjiirameeraa jedhe. Lafa kaleessaatii baateettaa jedhe. Waan kaleessaa keessaa baateettaa jedhe. Sitti geeddarameera ganama kanaa jedhe. Ati nama haaraadhaa jedheen. Waaw haala addee kaasu namoota baay'eetti geeddarameera ganama kana. Namoota baay'eetti jijjiirameera ganama kana. Namoota baay'ee iddoo kaleessaatii kaaseera Waaqash. Haala kaleessaa keessaa baaseera Waaqash. Ennaani namichi kun gaaf tokko keene amma waan hin qabus fixeera farasiin qabu waan deebi maal gochuu qaba fagoo dhaabbatee kenne mana abbaa kootan deebi'aa jedhe. Injira mana abbaa kootan deebi'aa booyyee hojii wallaansa wal qabuunis horii waan booyyee nyaattus amma naa ta'uu jira waan ta'eef haalli kun naa ta'uu jira waan ta'eef maalan godha mana abbaa kootan deebi'aa jedhe ka'e. Gasangasee tuuni mana abbaa koo isaatti galaa jiruuti abbaan isaa fagootti arge. Ilaa ilma koosa badee dhufaa jira. Yes. Abbeen namni mudaa keessaa waaqa garaan sisimata. Ilaa mucaa koo dha. Ilaa dhala koo dhufaa jira malee isaati. Gurbatti hattuun sun immoo kaneessa waa attee baate horii fudhattee baate arraba maa jedhuuf ta'in jedhe. Ilaa mucaa koo hattuus ta'i soomtuus ta'i maal ta'i ilaa mucaa koo dhufaa jira. Ilaa dhala koo dhufaa jira. Woo misiraachoo ganama kana harkiraara waaqayyo malee keera jira. Fagootti ilaalee abbaan maal jedhe. Ilaa mucaa koo dhufaa jira jedhe. Ilaa mucaa koo jedhe itti fiigaa naasi maddaa jedhe. Migalmi nagarro. Itti fiigaa maal godhaa naasi maddaa jedhe. Hin badde kaleessa waan qabdu ofitti tabaa jiru fteen jedhe. Mana kee keessaa waan fattee baate amma maaltu si hafeen jedhe. Yesuus garuu akkasiin jedhe kottammayyuu jira eebbi. Kottammayyuu jira jireenya. Fudhattee baate fittee ta'an jenne fudhattee baate waan baatee babu maal barbaade ofittee jedhe itti naa fiigaa naasi maddaa jedhe. Mucaa koo isa badennaa dhufaa jira. Ameen haleluya. Mucaa koo isa badeetu naa dhufaa jira fiigaa naasi maddaa jedhe.
dhaqanii simatanii kottu. Baga nagaan dhufteedhanii simatanii kotta baasaa fatee gal. Mucaa koo irratti fiigee ennaan baga nagaan deebitee dhufte. Qabeenyaa kee kan goote hin jenne. Birrii kee fudhattee baate baajii dhufte ammoo hin jenne. Kotta ammayyuu kana abbaa keetiin nafe yookaan kanuma keetii. Ameen jettoon. Waan si eegu caala ameen jedhati. Ulfina haaraa eebba haaraa si eegaa jira. Abbaan kee ganama kana araaraan ofitti si simatu. Abbaan kee ganama kana eebba haaraa baate, uffannaa haaraa baate, dibata haaraa baate, ayyaana haaraa baate, lafaa si kaasuudhaaf dhaabatee si eegaa jira. Ufteettan jenne. Ameen jira. Ufteettan jenne. Cabdeettan jenne. Ofitti shagaggudhee ofitti qabateetu baga nagaan dhufte mucaa koo. Waaw. Baga deebite. Ameen jira. Turii qabda horii booyyee wajjin turte akkas akkasii hin jenne. Ameen jira. Garuu abbaa qabdaati. Ameen jira. Iyyaateen abbaan qabaadha. Abbaan haafuu jedha. Abbaan haaf shaadu jedha. Abbaan waa'een koo garaa isa nyaatu jedha. Ati abbaa qabda abbee namni waan barbaade abbaa kee keessaa mana abbaa kee keessaa ganama kanaa kaasee waan haafattee baataati. Abbaa waa'een kee hundumaa yaadu qabdaati. Abbaa waa'ee kee hundumaa sii dhimu. Yeroo hundumaa rakkina kee haasaatu hin taane, dhiphina kee haasaatu hin taane, jabina kee haasa'uuf. Laafina kee haasaatu hin taane, jabina kee haasa'u. Abbaa akkasii qabda mana abbaa kee keessaa ganama kana garuu waan haaraa sii ta'a. Jedha mana abbaa koo keessaa jedha. Waan haaraan fudhadhee bahaadha. Jedha waan haaraan fudhadhee bahaadha. Ani akka poostaatti namootatti waan xalayyaa hiramuun arga. Maal naan ganama kanaa kaasee namoota baay'ee nan yaadadha naan jedha fuula waaqash. Namoota baay'ee nan yaadadha, namoota baay'ee lafaan kaasa naan jedhera. Iyyaate ameen jedha. Kennaani gaafatti bahee simatanii ennaani mucaa aqanii fuudhanii tokkee dabbaansa mucaa kun naani ennaan baga nagaan galte. Baga nagaan dhufte. Jecha tokko dubbate mucaan kun maal ta'e du'ee ture ka'ee jiraataa ta'e. Maal ta'ee ture? Du'ee ture ka'ee jiraataa. Mucaa badee du'ee ture malee badee ture hin jedhu immoo jira du'ee tureedha. Nuti otoo Kiristoosiin argatin du'oo turre. Kiristoosiin garuu jiraatoo taane. Akkasitti karaa addaam du'oo turre karaa Yesuus garuu jiraatoo taane. Sadoomu eekee Kiristoos mana keenya jira waan ta'eef. Ilaala du'ee ture ka'ee jiraataa ta'e ergaa jedhe erga mucaan koo kun dhufe erga mucaan koo kun deebi'ee naaf galee jedhe dhaqaatii horii keessaa isa caalu tuntunoo ishee qalmaaf taatu. Baataalaa diyaalaa boora labadia. Yeelaasii yaalaa boora labadia. Waa'ee keef ergamoonni waaqarraa yoo simatu ganama kana waan haaraa ta'a. Ameen. Horii keessaa ishee caaltu. Coomaa isaa fidaati maal godhaa? Qalaa. Hin nyaannaa? Hin dhunnaas? Hin gammannaas. Uffannaa keessaa hoo? Isa caalu. Abboo suuqii kan hin binne mana baasaa keessa uffannaan sila jira. Ameen jira. Erga dhufee gabaan baanee bara. Silumaa jira. Ameen. Waaqayyo waan nama dhibuu durumaa sii qopheesse situ dhiishee irraa fagaate malee waan sii ta'u duruma qopheesse waaqash. Ilaala uffannaa keessaa isa caalu. Kophee keessaa isa caalu. Puutikiin deemne bara namicha dhufe uffannaa bituun deemne siluma jira. Waaqayyo dhimma kee nama biraatti dabarsuuf osaa farkaa qaba. Ameen. Ameen jira. Iyyaate ameen jira. Jira dhimmi koo hiikameera jedha. Jira dhimmi koo hiikameera jira. Dhimmi koo hiikameera jiraame. Nama tokkoof ganama kanaa kaasee dhimmi kee hiikameera. Dhimmi jireenya kee, dhimmi mana kee, dhimmi gaa'ila kee hiikamee si eega. Waaqayyo ganama kanaa kaasee akkeedha. Uffannaa isa haaraa fidaa, uffannaa isa caalu fidaa. Maal godhaa? Kophee isa caalu fidaa. Macaafa Ruut boqonnaa tokko lakkoo jaha qaalaadha. Macaafa Ruut boqonnaa tokko lakkoo jaha kaata. Yoo dubbiftanii Ruut gaaf tokko akka goote, Naa'om gaaf tokko as goote. Naa'om maqaa Ruutiin barreeffame malee seenaa guddaa achi gatu qabu Naa'omidha. Naa'omtu Beetel tu beela'e biyya Beetel ishee keessa jiraatu beela'e ennaan gara biyya ormaa dhaqxe. Ijoollee ishee fudhattee ijoollee ishee lamaan abbaa manaa ishee fudhattee gara biyya biraatti gadi buutee jedha. Bara ishee biyya ishee dhaqxe immoo biyya Waaqayyoon beekatu taane biyya Waaqayyoon hin beekne dhaqxe. Gara biyya biraa dhaqxe saba biraatti dhaqxee makamtee jedha. Maal ta'e Beetel waan beelofteef rakkinni guddaan beelli guddaan Beetel keessatti waan ta'eef waan nyaatan waan dhibeef waan dhugan waan dhabeef akka itti ani kana booddee waan nyaadus waan hin qabneef waan dhugus waan hin qabneef jireenyi waan natti dhaabe jetteetu gara biyya ormaa dhaqxeedha. Gara biyya Mo'aab dhaqxe. Biyya Mo'aab dhaqxee gaafa hin jiraachuu jalqabdu Mo'aab keessa immoo waan hundumaatu guutuudha. Beetel immoo beelofteerti. Mo'aab immoo Waaqayyoon hin beekneedha. Saba gooftaa hin beekneedha. Dhaqxee jiraachuu gaafa jalqabdu waggaa torba gidduutti abbaa manaa ishee ijoollee ishee lamaan du'ani.
Gaafa ijoolleen ishee abbaan manaa ishee gaafa waggaa torba gidduutti ijoollee lamaaf abbaan manaa dhabe. Dhaqanii ijoollee ishee immoo kiliyaanfaan moo dhaqanii achitti ijoollee achii fuudhan. Ijoollee moo fuudhan. Ruuti ishee murtee maqaa ishee macaafa qulqulluutiin barreeffame kana achi dhaqee ijoollee ishee dhaqee fuudhechi. Saba Oromaa keessa. Gaafa dhaqanii fuudhee gaala dhaabbatee jiraachuu gaafa jalqabanii waggaa torbatti harrabbaa manaa ishee du'e ittaan ishee immoo mucaa ishee du'e ittaan ishee mucaa ishee du'e waggaa torba gidduutti duwwaa hafte. Gaafa isheen duwwaa haftu Waaqayyo Beetelii yaadate. Waaqayyo Beetelii yaadate naan akkete namni dhaqanii oduutti banne amma naan yaa Naa'om naan biyyatti baate Waaqayyo yaadateera. Lafatti baate Waaqayyo yaadateera. Meen jedha. Barana Waaqayyo si yaadateera. Si yaadateera. Yaadatamteetta. Biyyatti baate Waaqayyo yaadateera naan akkete. Ilaawwan naan amma gaa deebi'ee gala fi maal gochuudha maalan godha maalan qaba ijoolleen koo narraa du'aniiru abbaan manaa koo narraa du'eera maalan godha maal fala maaliin qabaa itti teessee yaadde deebi'uu kaate ijoollee ishee lamaan ruutiin baafrattee maal taate roophaa fudhattee kaate wajjin deemanii akkeette galagaltee ilaalte na biraa hafaa kana booddee naan jireenyi maal ta'eera natti hadhaa'eera kana booddeen jiraachuu hin danda'u kana booddee waan hin qabu waan isinii godhu hin qabu ijoollees geessifadhee isin fuudhuu hin danda'ani na biraa deebi'aa itti. Deemtee Orphaan akkeette. Deemtee dhuguma iyyatti ennaan maalan godha si duukaa deemeetti. Amma ijoollee kanaa geessifattee dulloomteetta ijoolleen keenya fuudhuu hin danda'ani mucaan itti godhattu na fuudhuu hin danda'u waan ta'eef ani deebi'eenanii biyyuma kootti deebi'een biyya koo jiraadhaa achiin barbaadadhaa itti deebite. Deemtee ammoo ruutiin akkeette Naa'om yaa ruuti ennaan na biraa deebi'eetti maal ennaan akkuma boleettiin kee qomoo ishee mararsiifattee lammii ishee mararsiifattee biyya abbaa ishee mararsiifattee na biraa deebite atis lammii keetti deebi'i amma sanii kana booddee garaan koo dhaabbateera ijoollee godhachuu waa hin dandeenyeef mucaa godhadhee si fuudhuu waa hin dandeenyeef na biraa deebi'eenaan nan giddisiisiniitti eenaan biyyi kee biyya kooti sabni kee saba kooti qomoon kee qomoo kooti ani lammummaa koo jijjiiradheera. Ameen jira. Lammummaa koo maal ta'eera? Geddaradheera. Lammummaa koo jijjiiradheera. Ani kana booddee saba sana saba Oromaa jedhamee waamama. Saba kee saba Waaqayyo qulqulluu jedhamee waamama. Ameen haleluuyaa. Ganama kana kaatee lafa kaleessaa keessaa baata inni si baase immoo ulfinaa si ga'a. Dandeettii dubartii kana ilaala. Ganaa hidda ishee keessaa biyya kan bulchu ganaa hidda ishee keessaa qomoo kan bulchu kakuu haaraatu keessaa ba'a. Arra booddee maal ta'e lammummaa koo geddaradheera qomoo koo jijjiiradheera sanyii koos geddaradheera sanyiin kee sanyii kooti qomoon kee qomoo kooti. Dua lubbuu keetitti si biraa hin hafu ani kana booddee maatii koo gara maatii keetti geddaradheera maqaa kaleessaa sanaan hin waamamu har'a booddee maqaa haaraan waamamaa jetti. Kottu ganama kana si jaallata Waaqayyo. Cubbuu kaleessaa yakka kaleessaa sirraan barbaadu ganama kana maqaa haaraa jireenya haaraa ulfina haara jedhame isa mirgaa halkaasaa ganama kanaa jedha Waaqayyo jedha fuula haaraa na simatedha jedha fuula haaraa na simatedha. Misraachoo ganama kana kaasee Waaqayyo fuula haaraa si simatu. Maqaa kaleessaa dubbii kaleessaa sirraa kuteera inni kaleessa sirraa daangeera har'a booddee ati nama haaraadha. Har'a booddee jireenya haaraa jiraataati. Har'a booddee Kiristoos keessa dhokattee jiraata qaawwi kee duwwaan kee dhabuun kee mul'atu Kiristoos qaawwa kee sii duucha. Kiristoos mudaa kee sii duucha. Kiristoos bakka kee sii dhaabata. Leedaa sii kaatoo lafa ganama kana kaasee maqaa kee mini maqaa Kiristoosii waamamtaati. Ameen. Eenyummaa kee miti eenyummaa Kiristoosii waamamtaati. Amen. Yesus sirra taa'eetu isaa waamamtatu. Si keessa ta'a ati immoo Yesus kee dhokatta Kiristoos irraa mul'ata ati immoo Kiristoos keessaa mul'ata. Akkasii ameen jedha. Situ mul'ata tun taane eegate mul'ate Kiristoos irraa mul'atu tun taane Kiristoos dura mul'ata. Eenyummaa kee kun Kiristoosiin ibsa. Kiristoostu mul'ata ati immoo Kiristoos keessaa mul'ata. Ulfina eegala. Sirraan ulfaata miti Waaqayyo. Situ Yesus keessaan ulfaata malee. Yesus jireenya kee irratti dhuunfatamaadha. Sirra jira si keessa jiraata. Namummaa kee dhuunfate. Ati garuu ofii keetiin mul'atta tun taane Kiristoos keessaa mul'ata. Kiristoos keessaa waan mul'atuuf Kiristoos si dura kan dursee mul'atu si tun taane Kiristoos dursee mul'ata. Eega Kiristoosiin sirratti arganii si argu. Ameen jedha. Situ mul'ata tun taane ganama kana Kiristoos keessaa mul'ata. Ati immoo Kiristoos keessaa ni mul'ata. Jedha ameen jedha ameen har'aa kaasee jedha. Natu mul'ata tun taaneedha. Kiristoostu mul'ataadha. Ani immoo jedha. Kiristoos keessaa mul'adhaadha. Kiristoos keessaa waan hunduu sii kennameera.
maal jedhe sagaleen sun kana hin beektu miti hundumaa waan dhugaa baanu kana Kiristoos keessaan jedhanii Filiippiis boqonnaa 4:19 maal jedhe waanuma barbaachisu Kiristoos keessaan arganne malee isaati Kiristoos keessaan nuu kenname Kiristoos nuu kenname Kiristoos keessaan immoo waan nu barbaachisu nuu kenname Kiristoos sii kenname Kiristoos keessaan immoo waan si barbaachisu sii kenname ati Kiristoosii waan hundumaa qabdaati meen jira ati Kiristoosii maal qabda waan hundumaa qabda Kiristoosii duwwaan kee argamu dhabi kee argamu rakkinni kee argamu Kiristoos keessaa sirraa mul'ata Kiristoosiin qabda waan ta'eef waan hundumaa qabdaati meen jira boonaa jiraadha dhugaa Waaqayyo qabeenyaa nama sirraa fuun sooromtee borin yoomta namee kan hin haasa'amne hin cabechitti kana inni kan hin yaanne kan sirraa fudhatamne hundumaa kan si boosu Kiristoosiin qabdaati qabeenyaa dhokataa ameen akka daruuti durii ani kana booddee si biraa hin hafu sanyii kee sanyii kooti qomoon kee qomoo kooti lammiin kee lammii kooti si biraa hin hafuutti waa'ee waan biraa hin yaadda'in waa'ee rubaa hin yaadda'in waa'ee waan biraa hin yaadda'in isaaf yoo ta'e innumtan duukaa dhufe kun iyyuu qopheessa innumtan lammii koo jijjedhe kun eenyummaa koo jedhe kun iyyuu qopheessa inni si waame waaqee waan sii ta'uun qopheessa ameen jira ganaa sii hojjetama tuun taane sii hojjetameera ameen ganaa sii xumurama tuun taane sii xumurameera waan sii xumurame guyyaa guyyaatti sii ta'a akka nama kaashii baankiidhaa qabutti lakkaadhaa sii hojjetameera akkasumatti baankii dhattanii birrii qabdu waan taate xeeffatu bakka kaashii buukii korra birrii jiraattee jiraattanii akka kanatti akka nama buukii irraa birrii qabutti Kiristoos waan qabdan kaashii qabaadhaati lakkaadhaa Kiristoos jireenya ameen jira Kiristoosin qabaatena kaashii qabdaati bakka buukii irraa dhumu miliyeederiidha ameen hin jettu Kiristoosin qabda waan ta'e waan hundumaa qabda ka birriin Kiristoos keessa makiinaan Kiristoos keessa manni Kiristoos keessa jireenyi Kiristoos keessa waan hundumtuu Kiristoos keessa Kiristoosin waan qabsa waan hundumaa qabu waan qabdu immoo waan hundumaa duwwaa laalta tun taane tokko lama sadii Kiristoos iddoo jira Kiristoos booddeen immoo manni jira makiinaan jira biddeenni jira jireenyi jira waan hundumtuu jira sii qophaa'eera iyyaate ameen jedhame jedha naa ajajameera jedha ganama kanaa kaasee waan sii ajajame keessa waan harafattee baataati mana kee waan harat akkeetti kana wade duukaa dhuftee gaafa isheen beetaniin geessu karaa geessee maatti na biraa deebi'ennaan hin deebi'otten lakkennaan maalennaan bakka walii galleedha kana booddee waa'ee waan biraa dhiisi waa'ee waan biraa cannaqamini ani lammii koos geddaradheera eenyummaa koos geddaradheera namummaa koos geddaradheera sitta waamama waan ta'eefi si biraa hin deebi'otte duukaa dhuftee eega dhuftee booddee gaafa isaan beetaniin gaafa isaan ga'anii waa tokko na dhibaanaan biyyatu maal jedhe raafameedha magaalaan raafame ameen jedha magaalaa guutummaatu raafame sochooteedha maal waan taatee manni hundumtuu dubartoonni hundumtuu yaa'anii naawomtu dhufe naawom jechuun faana toleetti jechuudha naawomtu dhufe gadi yaa'anii magaalaan raafamtedha haaleluyyaa barana waaqayyo waaqee waan haraa godha magaalaan socho'eedha bii sochooteennaan naawom akkante ilaameennaan maqaa kaleessaan na waaminaati maalennaan ani abbaa manaa koo dhabeera ijoollee koo dhabeera jireenya dhabeera maqaa kaleessaan na waaminaa har'a booddee maaraanaan jedha jetteenaan no sititti nu waama malee inni si jaallate Kiristoos maqaa kaleessaati maqaa haaraan si beeka jireenya haaraan si beeka anoo jireenyi natti dhaayeera maaraanaan jedha no waa'ee isheefuu lafa raafamaa jira bara waa'ee isheefuu dubbiin jijjiirameera magaalaan jijjiirameera biigee darameera laassee kaatoo jeela badia nama si bukka jiru qabitii barana waa'ee keef waan haraa ta'aa hidhin jabeessaatti naa himaa jabeessaatti naa himaa sittani magaafatti gadi baatu waa'ee keef waan haraa karaatti deemtatu waan haaraa lafatu raafame jedhaam soobii maaliif soobii naawom deebitee dhufteef ruut luukaa deemti lafatu raafame biyyatu raafame gaaffitti galani nama kaleessa baddee turtetu jireenya itti dhaayetu amma immoo gaafa deemte waa'ee ishee biiraafame ana dhooftuudhaan naan lakkiennaan si takka jedha malee ati dhooftuu miti maaloon naawomii faana toleettidha waaqayyo faana toleetti siin jedheera maqaa sitti moggaaseera nama sirraa kaasa maqaa Kiristoos maqaa sirraan kaasa ameen jedha maqaa siin si jaallate sirraan giddeeru waaqayyo mucaa koo siin jedheera dhala koo siin jedheera kanaaf ganama kana jaalala daas jaallata waaqash iyyaate ameen jedha miqratee fadhaa keessa horti buusaa dillee guddaadhaan leelaas seegaateera jecha tokko na dhiba waan isheen jette dhufanii gaafa magaalaatti galan magaalaan raafamtedha biyyi raafamte sochooteedha gaafa sochootu ruutiif naahom dhufanii magaalaa gaafa seenan
dhaqanii manatti gaafa galan ilaameetti haati manaa haati ishee sun naa'oo makkeetti ruutiidhaan ilaameetti ennaan waaqayyo nama marcuma qajeelchuun qopheessaa maasii keessaa nyaannu qopheessaa bakka biddeen nyaannu qopheessaa bakka midhaan nyaannu qopheessaa waaqayyo marcuma qopheesseera ganama boroo gadi ba'i hojiitti seeni ameen jira ganama gadi ba'i hojiitti seeni waaqayyo qopheesseera ameen duwwaatitti dookimentii baatanii kan teessan dhaabbatanii kan teessan misraachoo ganama borii hojiitti baataas jedhame waaqayyo qopheesseera jedha har'a booddee jedha hojiittan gadi baa jedha kan ittiin jiraattu kan dhabde hojaate misraachoo ganama kana balbala hojii sii bana waaqash waaqayyo keessa waan hundumaa jira waan ta'eef akkeetti gadi baate ilaameetti ennaan attee maasiitti gaafa ishee ruuti gaggabaas akkeen maasiitti gaafa isheen baate maasii falachutti gaafa isheen baatu attee waan nama dhibuu keessaa maasii firaatti baate bo'aasitti baate bo'aas immoo fira isaaniif naa'om fa'i fira bo'aas immoo attee gaafa dhatte maasii fira argatte maasii fira gaafa argatte keessaa bo'achuu gaafa kennitu akkasuma bo'aas dhufee ilaaleetu akkeene dubartii kana beektuu ennaan hin beennu jedhan eessaa akkeen dhufte beektuu ennaan hin beennu tuma siqee gaafa ta'e ennaan laameen waa tokko sitti baay'e midhaan kanaa jedhe gaafa buutan gaafa haamtan dhiiga daddarbaa fi hafunaannattu boraadha gombisaa taatii maaltu beeka ameen jettu abbeen namata kan isaatti beeka malee boraatti nama guddaadha boraadha gombisaa isaan maasii funaanaa jiru garuu maal caanetti mul'ataatiin isaan dabartee haadha qe'ee taateetti eenyu walitti qabaa jiru jechuudha isaan hundi sun yoo warri maasii funaanan isheedhaan walitti qabaa jiru kan dhufee isa isaan funaanan hoogganuu isheedha ammaa booddeerti malee garuu borduratti dabarti ameen maqaa kana isaas irraa kaasee Kiristoos bara duratti si dabarsi ilaala hambisaa fi waan isheen nyaattu waan isheen nuddu harka qullaa akka isheen hin galleef manatti funaanattee waan isheen galtu xinnoo ishee keessaa hambisaa fi gaafa nyaata nyaattan immoo itti hedhe biddeena hambisaa fi muraati walakkaatti hambisaa fi bishaan immoo maal godhaa hambisaa fi miilla keessan jala teessee yeroodhaaf fayyadamtu bor garuu dubartii kana sodaadheera haadha gombisaa taati ameen jira haadha qe'ee ta'uu isheenoof mul'ata qabdaa hin milkoofta barana Kiristoos milkeessaa ameen jedha barana ulfina haaraas eega ilaala akkeet eegasii booddee maal taate galtee takkeette gurrattee midhaan bu'attee baay'ifattee gaafa isheen galtee sannaan akka midhaan namicha tokkoon argadheette maaliin akka lakkata inni fira ta'uun isaa nafuun ennaan bo'aasiidhaan ennaan fira ta'uun isaa nafu meebii hin beekamuudha isumatu marcuma jige qajeeshaa itti naa'um ameen jira isumatu marcuma jige maal godha qajeelcha waaqayyo dubbii fiteera ameen jira jedhame waaqayyo dubbii fiteeraadha jedha waaqayyo dubbii fiteeraadha jedha waa'ee koof jedha waaqayyo dubbii fiteeraa jedha waan xumuraa keessa seenaa jedha waan xumurame keessa seenaa jedha nama maneef ganama kanaa kaasee waan xumurame keessa hin taati waan xumurame manni kee jireenyi kee hojiin kee barana waan xumurame keessa seena maqaa Yesuus Kiristoos kun sii ta'eera ameen jedhati jedha waan xumurame keessa seenaa jedha jedha naa xumurameera jedha naa xumurameera jedha atasii yaaddaa atasii dhiphattaa dhimmi kee garuu xumuramee seega iyyaate ameen jedhame mee macaafa seera uumaa boqonnaa 41 lakkoofsa 42 marraakkeedha macaafa seera uumaa boqonnaa 41 lakkoofsa 42 marraakkeedha kana booddees mootiin Gibxii amartii mallattoo isaa harka isaatii baasee harka Yoosefitti hin kaa'e uffata quncee talbaa ba'eessa irraa hojjetames ittiin uffise dilata warqees morma isaatti kaa'e eessa keessaa baasee manadhaa keessaa baasee Yoosef waggaa 30 gaafa guute akkuma beekamu waggaa 17 gidduutti dararama guddaatti seene dararama guddaatti mul'ata baatee ergaa baatee maatii gidduutti dhaloota gidduutti abjuu argee abjuun arge sun immoo guddachaa deemtee dabalaa deemtee jabaachaa deemtee iddoo godhachaa dhufte safaachaa dhufte xinnoo mati qabdu guddisa barana waaqash jabaachaa dhufte jennaan rakkina guddaan dararama guddaa irra ga'e umurii isaa waggaa 30 gaafa ga'e manadhaa keessatti waa Yoosef hojjetu immoo walqixxaataa fedha waanta inni godhu walqixxaataa mana mootii seene achi Gibxitti gadi bu'e achi dhaqe Yoosef waan inni qabu walqixxaataa waanta hojjetu inni walqixxaataaf waaqatu wal isaa qixxeessaadha isa booddee gaal godhan Yoosef gaafa dhufee abjuu hiikee gaafa mootiin manadhaa keessaa baasee umurii isaa waggaa 30 gaafa ta'u gaafa abjuu hiikutti gaafa inni ka'u ndii namni ogeessa akkasii namni afurii waaqayyo irra jire namni afurii qulqulluun keessa bule nama akkasii gonkumaa hin argannu biyya kana keessatti namni kun nama hubannaa nama afurii qulqulluun irra buleedha waan ta'eef jedhetu
Amma booddee maal ta'e amartii quba isaatii baasee quba Yoosefitti kaa'e. Waan hin qabu hundumaa dabarsee sitti kenneera. Hidhaa keessaa fuudheetii bara. Sirra jiraatu ulfinni Waaqayyoo waadaa Waaqoo siraatu malee waan ati keessaan boojettu keessaa si baasa ganama Waaqash. Meeyyaati natti jijjiirameera. Sagalee kana maaliif akka keessa godii jabaatu hin beeku natti geddarameera. Suma gadi baatee nama tokko ta'uu nama lama ta'uu sitti geddarama. Jireenya kee geddara Waaqash. Ergasii booddee maal godhe warqee quba isaatti fuudhee jira qabeenyaa kooratti mana kooratti dandeetti waan hundumaa gahaa waan qabduuf har'a booddee maal ta'e ati mootii taateettaa jedheen. Daani'el boqonnaa 5:7 kaasaa mootii kan dubbisan. Daani'el boqonnaa 5:7 kaasaa dubbisan. Waa'ee Daani'el mootiin abjuu abjootee jedha. Nebukadnezar abjuu abjootee nama abjuu hiiku dhabee namoota hundumaa waamaniitu abjuu mana nyaataaf dhugaatiitti abjuu hiikuu nama barbaadan nama waamnaan nama hundumtuu warroota dubbatan dhufanii abjuu hiikutti kaanedha. Abjuu hiikutti gaafa kaan waan ayyosee waan mootiin abjoote hiikuu dadhaban. Ati manaasaa dhuftee ilaameetti nama Waaqayyoo teeksoon kee marcumi kee hin jigin bara baraan jiraatutti. Namni tokko Bilxisaadaar namni jedhamu mootiin maqaatti geddare tokko namni afurri Waaqayyoo irra jiru. Ameen jedhu. Namni afurri Waaqayyoo irra jiru tokko biyya kana keessa jira. Hin sodaatin abjuun kee argata. Abjuun kee maal ta'a? Nagaa godhi abjuun kee argata baranaa jedhin. Maal abjoochaa jirtaa jedhin? Baranaa jedhin. Hiika sii argataa jedhin. Eegasii booddee maal? Hin sodaatin yaaddee jennaan namni afurri Waaqayyoo irra jiru namni harki Waaqayyoo wajjin namni qubi Waaqayyoo wajjin tokko biyya kana keessa jira. Inni dhufuuti isa itti rakkattu kana hiikuu danda'a jedhin. Dhaqanii fidan. Maal jedhe dhaqanii gaafa fidanii abjuu ibsan maal jedhe? Lammaffaa iddoo kaleessaatti hin deebitu. Lammaffaa lafa kaleessaatti hin deebitu. Lammaffaa jireenya kaleessaatti hin deebitu. Lammaffaa hojii kaleessaatti hin deebitu. Asuma marcuma kootti nattaante asuma teessa. Warroota qallanii abjuu hiikuu dadhabanii waliin xatan kana irratti aboosiifan kenna. Ameen jettu ati. Waajjira keessaa teessuma rasitu iddoo olaanaa. Biyya keessaa magaalaa keessaa barana Waaqayyoo maqaa kee ol kaasa. Iyyaate ameen jedha. Mee macaafa Asteer boqonnaa 3 lakkoofsa 10 yoo laaltan kana booddee mootichi amartii quba isaatti fuudhee jedha harka isaatti kaa'e. Amaan agarta amaan achitti mootiin maal godhe waadaa wajjiniin galee qaaliin jijjiiramne amartii jechuun waadaan jijjiiramne jechuudha. Waadaan gaddaramne wanta mootiin waadaa galee kan hin jijjiiramne kan hin shaaramne. Mootiin qalabatii harkatti baasetti kaa'e jechuun waadaan sun hin jijjiiramus hin shaaramus du'a ta'ee du'a jireenya ta'e jireenya. Wanti sun qaaliin sun qaaliidha. Inni eegama hin kabajama jechuudha. Amaan itti fuudhee mootummaatti kenne bootti kenne qalabatii fuudhee itti kenne. Eegasii booddee immoo amaan utuma jedhu inni immoo maal ta'e diina Yihuudootaa turedha. Diina saba Yihuudootaa turedha. Diina saba Yihuudootaa waan tureefi Israa'elitti saba Yihuudootaatti gaafa inni ka'e amma immoo dubbiin galagalte. Mordaakaa immoo balbalaa taa'aa jira. Waaqayyo dubbii galagashee maal godhe immoo fuudhee ammas akkasuma dubbiin gaafa ka'u bitiin gaafa ka'u gooliin gaafa ka'u si ulfeessuu gaafa barbaadu Waaqayyo goolii kaasa. Waajjira keessaa biyya keessaa waldaa keessaa lafa kamii gaafa gooliin sirratti ka'u Waaqayyo waa gochuu fedha. Ameen jedha. Caal jettee yoo rafte of shakki dubbiin sirra jiru ta'e of shakki waa'ee kee waan ka'u girgiriin ka'u ta'e of shakki waa'ee kee waa kaanaan gara Waaqayyo waa gochuu fedha. Jedha Waaqayyo jedhame waa'ee koof jedha wayitti bu'eeraa jedha waatu ta'a miilanaa jedha. Rakee mirgaa ol kaasee natti qabar rakee maqaa gooftaan nama maneef ganama kanaa kaasee waa'ee keef waan haaraa. Waajjira keessaa waa'ee keef goolii kaasa Waaqayyo. Biyya keessaa waa'ee keef goolii kaasa Waaqayyo. Callumatti yoo tutu raftu Waaqayyo goolii kaaseetu si ulfeessuu barbaada. Mee ameen jedha. Tu walitti waan bu'iin qabu. Deelaa diyaa ameen jedhame. Jedha Waaqayyo jedhame. Karaan yaadneen jedha. Barana jedha. Lafaana kaasaa jedha. Waa'ee koo waan haaraa ta'aa jedha. Hin amantaa karaatiin eenneef karaatiin yaadne barana waa'ee kee Waaqayyo waan haaraa godhash. Ameen jedha. Callumattee rafta taatee naa callumattee ciifta namni feesbuukii irra bataanaan waaqaa bumaatee saa jechuudha waa ta'an jiru jechuudha waa'ee kee waa qoroqoramaan jiru jechuudha. Itti bu'aati natti darba miilanaa jedha. Waa'ee koo Waaqayyo goolii kaasaa jedha. Natti dhaga'amaa jedha. Waaqayyo waa'ee koof jedheedha. Waa kaasaa jedha. Natti ulfaata baranaa jedha. Hin amantaa ganama kanaa kaasee sagalee tokko taa'ee kun suratti ta'a. Waa gamatti dubbatte kun suratti ta'a. Goolii makaasee rakkinu makaasee dhiphinu makaasee siin immoo achi baasee dhabamsiisa. Iddoo sitti geddara. Lafa sitti jijjiira. Isaan achumaa wallalu isaa achumaa godhu maal si godhi siin dhiibanii ati been addana soobii keef gooliin kee soobii keef
namoota jibbitan xinnee si kaasin jeinaa guddi si kaasedha. Anjira. Cabsi ballee sin jeinaa maaloo baluu guddi siidha. Anjira. Abaluu cabsi baasin jeinaa guddi si kaasedha. Cabsi tee kaasuu kan seetanaa maal gooti seetanaa hojii walii galtaa guddisee hosi biraa kaasuu. Aman jettu guddadhuu kayyoo waliin jira. Dabeessite guddadhuu kayyee bara baay'ee danan teessu lammaffaadha. Amma guddattee lafaa kaataadha. Dhiiga Kiristoosiin guddattee lafaa kaataati. Ameen jedha. Ina amantaa 2006 kaanii maskaraam 18 har'a fulbaana 18 kaanii fulbaana 19 kaanii fulbaana 20 kaanii fulbaana 21 kaanii 22 kaanii 23 kaanii 24 kaanii 25 ulfaattee lafa jirtu kaataati. Waaqayyo waa'ee keef gaafachuu barbaadu si bukkeedhaa waa kaasa. Si bukkeedhaa nama si bukkeedhaa kan sitti buusa waaqayyo gaafa waa gochuu barbaade. Callu badee keessaa fuudhee sin kaasa. Goolii kaasee torban tokko torban lama lafa keetti waajjira keessaa waa'ee kee haasaanii biyya keessaa eessa keessaa waa'ee kee haasaanii maal ennaani isa hoo xalayyaa qaqqabeedhu. Maal ennaan guddinaan ka'eedhu. Kottu sitti irraa jaaganama kanaa kaasee xalayyaa harka kee haaseedha. Keessa diirfadhaa waan haaraa takka koo seenaa jedha. Jira xalayyaa guddinaa jedha. Xalayyaa ulfinaa jedha. Xalayyaa darbiinsaa jedha. Ganama kanaa kaaseedha. Harka koo seeneera. Waldaa keessaa biyya keessaa xalayaan guddina harka kee seeneera. Walitti buusee waaqayyo. Amen. Amen. Mootitti gaafa abjuu buuse waaqayyo. Dura saa sirriitu fa'aa barbaade miti fakkaatina. Abbaan mul'ataa jalqabaa barbaade miti. Nama abjuu kun barbaade miti jalqaba. Sobdoota barbaadan. Sobdoonni uffitee daramte. Abjuu mootii kutti kaatee naani. Garaan hin geenye dhimmi keessanii. Waan isin dubbattan kun sirrii miti abjuu koo hojii waliin beekuu garaan hin geenye. Maaloo naani namni dhokatee namni yaada irraa hin qabne furri waaqa waliin tokko biyya kana keessa jira inni dhufu kaa'edhan. Koo isi dursan malee bara nammoo situ barbaadama. Ameen. Ilaala sobdoonni si haa dursan. Waliin dhooftuun si haa dursitu. Siif gaafa kan waaqayyo maqaa kee beekaa eenyummaa kee beekaa achumaa waa'ee keef hawaajii baas. Ameen jira. Warra waggaa lama sadii si dursaniif waa'ee isaaniif hin dhiphatinati. Kaatee dabarta. Ameen jira. Kaatee dabarta. Ilaala. Yennaani sobdoonni dhufanii maal jiran? Abjuu mootii hiikuudhaaf yaalii guddaa godhan. Asiin ka'anii achiin ka'anii yaalii guddaa godhanii hoomaa dadhabnan. Yennaani Isa waan isaan haasa'an kun sirrii miti lafa garaa koo hin geenye jennaan maal jennaan nama fuulli waaqayyoo irra jiru tokko jira jennaan maal ta'ure inni barbaadamu jedhan. Dhaqanii Daani'elii waamanii fidanii mana iddoo nyaataaf dhugaatitti gashanii abjuu kaan abjoodhe warri kaan illee dadhabanii hin dandeessaa jennaan yaa mootii jennaan abjuunatu hiikamiti waaqatii kaa waan waaqoo jedhe immoo hin ta'a. Namni waaqayyoo yeroo hundumaa waaqayyoon dabarsa. Of dura waaqayyoon dabarsa. Waaqatii kaa abjuu jennaan dubbadhu kaannaan yeroo naa kennee akkas dubbate kana abjuun kennaan waaw jedheenyaan amma sobdoota kana hundumaa yaada karraa cirii jedhe. Darabee dhufe waan ta'e jijjiiramsa ta'e gaddiramsa ta'e haara'umsatu lafaa ga'e. Innaani lammaffaa mana jiraatti hin deebitu. Abjuu akkasii baatte hiika akkasii baatte lammaffaa mana jiraatti hin deebitu. Maal jennaan asuma jiraatta. Lafa kaleessaatti beeku namni inni garuu achii ba'eera. Iyyaati natti jijjiiramaa jedha. Jira natti jijjiirameera jedha. Hakeessan buusaan illee walitti buusaa keessan waaqayyoon eebbisaa. Ganama kanaa kaasee nama amantutti sitti geddarameera. Iyyaata keessa mirgaa kaasa natti jijjiirameera jedha caa godhate. Jira afratti dubbadhaa natti jijjiirameera jedha. Nama maneef ganama kana sagalee kanaan fayyinni haaraan siiteera. Hiikamsi haaraan siiteera. Geddaramsi haaraan siiteera. Nama si bukkee jabeessii qabiitii ganama kanaa jedhin sitti geddarameera jedhe. Sitti jijjiirameera jedhe. Ati nama haaraa taateettaa jedhin nama maneef ganama kanaa kaasee akkasuma ta'eera. Obboleessa amantee obboleettii amanteef ganama kana akkasuma ta'eera. Keessortii buusaa gooftaa galateeffadhaa. Sinaa eebbisuu.